Viidiyoo kana irratti akkamitti wantoota uumamaan naannoo keenyatti argaman qofa fayyadamuudhaan karaa uumama ta'een dhiibbaan tokko osoo nurra hin geenye rifeensa mataa keenyaa torbee muraasa yookiin guyyoota muraasa keessatti guddisuu yookiin dheeressuu baay'ina isaas dabaluu akka dandeenyuun isin barsiisa. Wantoonni kunneen uumamaan kan argaman waan ta'aniif side effect yookiin dhiibbaa tokkoyyuu fayyaa keessanirra hin geessisani. Barattoota yookiin hordoftoota viidiyoo kana hundi keessan yeroo jalqabaatiif gara chaanaala keenyaa yoo dhufaa jiraattan ta'e subscribe gochuudhaan jalqabaa. Tolekaa hordoftoota kiyya rifeensa keessan har'a jechuudha wantoota uumamaan naannoo keenya jiraniin yookiin gatii guddaa kan nun baasisne fayyadamnee akkamitti dheeressuu, baay'ina isaa dabaluu, sirriitti kunuunfachuu fi babbareeffachuu akka dandeenyu isinin barsiisa. Akkuma jedhe wantoota naannoo keenyatti argaman keessaa dinnicha, shunkurtii diimaa, killee lukkuu, damma, bishaan qulqulluu fayyadamuudhaan akkamitti walitti akka maknuu fi akkamitti akka qopheessinu isinittiin agarsiisa. Mana keessatti haaluma nyaata ittiin qopheessitaniin kichinii yookiin kushiina keessan keessatti qindeessuudhaan itti fayyadamuu ni dandeessu. Karaa salphaadhaan mala salphaadhaan baasiiwwan adda addaa fi hin saaxilamtanii ana duuka ta'an isinin jedhama. Tokkoffaa dinnicha. Viidiyoo har'aa kanarraa waan isin dinqisiisu ni argitu. Warroonni dhiiraa yoo viidiyoo kana ilaalaa jiraatan ta'e jechuudha. Haadha warraa keessaniif warri yookiin girl friendii qabdan yookiin haadha warraa keessanii jechuudha. Akkana godhiitii rifeensa mataa keetii guddifadhu akka hin jenne obboleettii keessanitti agarsiisaati. Obboleettiin keessan immoo isheetti ni agarsiisti jechuudha. Akkas godhaa isiniin jedha. Okay, barnoota gaarii isiniif haa ta'u. Haala kana erga qopheessanii booda kunoo gara kutaa lammaffaa. Lammaffaa shunkurtii diimaa. Egaa shunkurtii diimaa firee takka qofa qopheeffattu. Firee takka qofa ishee takkatti qofa qopheeffattu jechuudha. Shunkurtii keessan erga quncistanii booda jechuudha. Akkuma tartiiba argaa jirtaniin isinittiin agarsiisa. Hordofa. Itti aansuudhaan maashina juusii yookiin kan isiniif daakuu danda'u ni qopheeffattu. Yoo hin qabaatin immoo harkuma keessanii ni daaktu jechuudha. Billawaadhaan ni daaktu. Sahaani keessa gochuudhaan walitti miks ni gootu jechuudha. Maankiyaa keessan fayyadamtanii walitti ni maktu jechuudha. Itti aansuudhaan sadaffaa bishaan qulqulluu ni qopheeffattu. Bishaan qulqulluu birciqoo takka qofa, birciqoo gabaabaa ta'e wayii ishee akkanaa jechuudha. Ishee akkanaa tokko ni qopheeffattu. Achi maashina juusii keessatti walitti ni maktu. As keessatti jechuudha amma dinnichi ni jira, shunkurtii diimaan ni jira, bishaan ni jira, waan sadi qofatu itti gale jechuudha. Hanga ammaa hubadha. Hanga ammaa hanga daakamutti jechuudha. Wanti itti gale maalidha? Shunkurtii diimaa, dinnichaa fi maaltu itti gale? Bishaan qofatu itti gale jechuudha. Haala kanaan erga daakkanii erga xumurtanii booda kunoo haala kanaan ni baya. Bishaan isaa keessaa dhimbiibduu qopheeffatanii, dhimbiibduu yookiin maaxiliyaa qopheeffatanii haala kanaan keessa dhimbiibduu jechuudha. Kan barbaadamu maal isaati? Bishaan as keessaa bahu kana, bishaan amma jalatti bahaa jiru kan dhimbiibame kana, isa kanatu rifeensa keessaniif barbaachisa jechuudha. Wantoonni hafan ni jiru. Wantoota hafan akkasuma isinitti agarsiisa. Hordofaa. Afraffaa irratti killee ni qopheeffattu. Killee ishee takka qofa qopheeffattu jechuudha. Killee takka qofa erga qopheeffatanii sahaanii itti dhimbiibdan san killee takkatti kana jechuudha ni cabsitu. Killee kana erga cabsitanii booda jechuudha cabsineeti bishaan dhimbiibame kanatti guutumaan guututti bishaan dhimbiibnee asitti keenya kanatti itti ni maknaa jechuudha. Haala kanaan erga itti makee booda
haala kanaan itti maktu miiksi gootu. Miiksi gootu jechuudha. Isa kana miiksi gootu. Walitti maktu, walitti maktanii sirriitti walitti makuu qabdu. Shanaffaa irratti damma ni qopheeffattu jechuudha. Damma muraasa ni qopheeffattu. Dammi kan isin barbaachisu maankiyaa takka qofatu isin barbaachisa. Already damma maankiyaa takka xumura irratti jechuudha. Haalumaan isinitti agarsiisaa jiru kana damma ni qopheeffattu jechuudha. Dammi rifeensatti harrii akka baasu ni haasa'ama garuu soba jechuudha. Laal rifeensa keessanitti dammi harrii hin baasu. San booda haala kanaan ni dibattu. Rifeensa mataa keessanii ni dibdu jechuudha. Kana mataa keessan ni dibdan. Erga dibdanii booddee turtii sa'aatii tokkoof jedha. Sa'aa tokkoof ni turtu. Sa'aa tokko dibattanii sa'aa tokkoof rifeensa keessan ni teessistu jechuudha. Feestaaliidhaan hiitanii sa'aa tokkoof ni teessistu. Sa'aa tokko booda shaampoodhaan ofirraa ni dhiqattu. Isa kana torbanitti yeroo lama laalaatii jijjiirama baay'ee nama gammachiisu rifeensa keessan irratti ni argitu. Waan isin barsiise kana hojiirra yoo oolchitan abshir bu'aa gaarii irraa ni argattu. Viidiyoo keenya like godhaa nu fayyada. Like yoo gootan nu fayyada jechuudha. Hiriyoota keessaniif share godhaa, waliin itti fayyadamaa. Thank you very much. Yaada yoo qabaatan koomentii jalatti naaf barreessaa. Ani kan isin wajjin ture Shimeedha. Yeroo hundumaa viidiyoo kana caalu hojjedhee akkan isiniif dhufu ni beekama jechuudha. Galatoomaa turtii keessaniif baay'een isin jaalladha. Bye bye.